Nagaa akkam jirtan hordoftoota Nagaa TV baga deebitanii gara chaanaalii keenyaa nagaadhaan dhuftan. Har'allee immoo barumsa afaan Ingiliffaa, afaan Amaariffaa fi afaan Oromoo iddoo tokkotti isiniif qabadhee dhufee jira jechuudha. Akkuma beekamu warroonni TikTokiidhaan na hordoftan TikTokii Nagaat jedhu jechuudha. Kun Nagaat TVdha. TikTokii Nagaat jedhuun kanan bane afaan Oromoo, afaan Ingiliffaa fi afaan Amaariffaa achirratti ni barattu. Ammallee immoo YouTubeidhaan paartii lammaffaa jechuudha isiniif qabadhee dhufee jira. Kanaaf iyyuu tokkoffaan maal jedhaa? Qophiidha. ዝግጁ ነው? Is it ready? Okay. Aitaan eeni qophiidha. Aዎ ዝግጁ ነው. Yes, it is ready. Okay. Of eeggad. ጠንቀቅ በል. Be careful. jenna jechuudha. Kan itti aanu nawaami. ጠራኝ. nawaami. ጠራኝ. He called me. Okay. Kan itti aanu kan nama dinqisiisuudha. Yoo jechuu barbaadan jechuudha. Afaan Ingiliffaatiin illee afaan Oromootiin illee maal jettanii kan nama dinqisiisuudha jechuu barbaadan የሚገርም ነው. It's amazing. Wanti isin dinqisiisu tokko wanta baay'ee gaarii ta'ee jechuudha. It's amazing. የሚገርም ነው yookaan it's amazing jettanii jechuudha. Okay. Inni itti aanu siif mala. Yiggabbaaha. Wanta tokko amma siif mala jechuu barbaadan afaan Amaariffaatiin fi afaan Ingiliffaatiin maal jettanii yiggabbaaha. You deserve it. Yiggabbaaha. Siif mala. Kan itti aanu maaliif barfate? ለምን ዘገየ? ወይንም ደግሞ ለምንድን ነው ያረፈደው? ለምን ዘገየ? ማሊፍ በርፈተ. Why is he late? Okay. ታክሲን ጀለ ደርቤ. ታክሲ አመለጠው. He missed the taxi. Okay. kan itti aanu bilbila koon gate. ስልኬን ጣልኩ. I lost my phone. Kan itti aanu haasa'uu dandeenyaa. ማውራት እንችላለን. Can we talk? እሺ ኤኒ ያሃሶፍ ነው። እሺ እናውራ. Sure, let's talk. Tole si dhaggeeffadhaan jira. እሺ እያዳመጥኩ ነው. ወይንም እያዳመጥኩክ ነው. እሺ እያዳመጥኩ ነው. Yes, I'm listening. Egaa barumsi keenya irraa kana fakkaata jechuudha. Akka irraa fayyadamtan abdiin qaba. Gaaffiiwwan biraa yoo qabaattan chaanaalii kanarratti gaafachuu dandeessanii koomentii irratti naaf barreessaa. Viidiyoon keenya har'aa kanuma akka isinitti tole abdiin qaba jechuudha. Ammaaf bakkuma jirtanitti nagaa fayyaa ta'a. Viidiyoo kana garuu laayik gochuu hin irraanfatinaa. Namoota biroofis sheer naaf godhaa jechuudha hiriyoota keessaniif. Ammaaf bakkuma jirtanitti nagaa ta'a.